OBN dilbata waaree booda kan hordofaa jirtan kun sagantaa yeroo kaayyuutii akkam jirtu hordoftoota keenya. Marree qophii keenya idilee har'aafis kunoo qindeeffannee simbira ga'uutti jira. Keessumaa qabadheen jira sagantaa keenya fi toora aartiitirraa kan simbiraan ga'u. Eenyu jechuun keessanii nafuu egaa beeksisa booda kan itti deebinu ta'a. Ispoonsaroonni keenya Qarcaanshee Tireedingii fi Baankiin Awaash nu faana jiru. Ergaa isaanii hordofnee kan walitti deebinu ta'a. Nu faana tura. Dur dachee biyya keenyaa keessatti yeroo duraatiif re'een Kaalid baala muka tokkoodhaan dhamattee gammachuuf ka'umsa taate. Kaalid gammachuu kana fudhatee yeroo duraatiif ilmi namaa buna addunyaadhaan akka waliin ga'uuf karaa ta'e. Bunaaf nagaan dhabinaan aadaarraa ka'ee dinagdee sochoose. Qonnaan bultoonni biyya keenyaas oomishuudhaan addunyaa irratti kabajaaf ulfina yoo argatan Qarcaanshee Tireeding anniisaa qonnaan bulaa ta'ee anniisaa dinagdee uumaa jira. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif biyya keenyatti teekinooloojii bunaatiin wal nu barsiise. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif qonnaan bulaan sanyii filatamaa bilisaan argatee oomisha gaarii akka oomishuuf bilisaan raabsee buna gatii gaariidhaanis irraa bite. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif bu'aa ce'ii fi baasii hin malle qonnaan bulaarraa hambisuuf Finfinnee malee giddugalli bunirraa gabaa addunyaatti ergamu qopheessaa jira. Waggaa waggaadhaan yeroo yerootti nuti guddinaaf hojjenna. Maarree lammiileen keenya koottaa waliin hojjennee seenaa haa galmeessisnu. Qarcaanshee Tireeding. Qarcaanshee Tireeding. Boru fageessinee ilaalaa hawwii keenya guddaa milkeeffachuuf har'a tattaafannaa. Tattaaffii keenya keessatti obsaa fi kabaja barsiisaa. Hawwiin kan dhugoomu dafqaan ta'uu waan hubanneef tattaaffii fi dhamaatiidhaan karaa agarsiisna. Kan dafqa keenyaan arganne xiqqaatus gatii guddaa qaba. Milkaa'ina keenyaaf galtee waan ta'eefuu ni kabajnaani. Milkaa'ina keessatti haqa qabeessummaa dhalootatti agarsiisna. Amanamummaan keenyas deebiseetu nuuf kaffala. Kan nu bira dhaabbatee nu jajjabeessuu qabna. Dhamaatiin keenya yeroo hundaa tarkaanfii tokko gara milkaa'ina keenyaatti nu siksa. Hawwiin dhuga qabeessi dhamaatiin jajjabeeffame bu'aa gaarii nu gonfachiisa. Dhaloonnis ni ce'a. Hoosana milkaa'inni keenyas fiixa ba'ee kaawwaneefis oola. Tajaajila baankii dhalaan alaa E-Class Baankii Awaash irraa. Haqa keessan haqiiqadhaan. Baankii Awaash. Walitti deebinee hordoftoota keenya egaa ispoonsaroota keenya Qarcaanshee Tireedingii fi Baankii Awaashiin guddisnee galateeffannaa. Egaa Qarcaansheen abbaa qonnaan bulaati kan yeroo hunda jennu. Jiruu fi jireenyi qonnaan bulaa kan fooyya'u biizinasiin koo yoo guddate jedheeti kan amanu dhaabbanni kuni maarree sanyii filatamaa qonnaan bulaadhaaf raabsuudhaan kan beekamu jechuudha. Akkasumas immoo ogummaa ni hiraa fi ogeeyyiin dhaqaniitu kana deeggaru jechuudha. Yoo kana goone oomishaa fi oomishtummaan isaanii ni guddata jedheeti kan amanu. Fadha galatoomaa jennaan egaa Baankiin Awaashis kottaa nu faana hojjedha jedha. Egaa akka biyyaatti, akka Afrikaatti, akka addunyaatti baankii badhaafameedha. Baankii dhuunfaa akka biyya keenyatti isa duraati. Ulfaadha jennaan egaa keessummaan kan koo har'aa Muhabbaa Huseeni. Muhabbani ogeessa aartiitii keessoo tiyaatira, fiilmii, diraamaan gaafa ka'u waltajjii beeksisuun gaafa ka'u Muhabbani ni ka'a. Koomediyaaniidhaas Muhabbani egaa waa hedduudha wajjin kaasaa wal faana turra. Muheeni baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu hidhe. Tole egaa mee tiyaatira, fiilmii hojjetta akkasumas immoo diraamas ni hojjetta. Kamtu ulfaata? Kuni maal gaafii qaba? Tiyaatirri baay'ee ulfaataadha. Tiyaatira baay'ee jaaladhas. Tole. Tiyaatirri baay'ee ulfaataadha. Maaliif edit godhiin hin jiru, katiin hin jiru. Akkas kana sirreessiin hin jiru. Tole. Yoo laayiviitti baate kallattiidhaan odeensii keetitti waan dhuftuufi dogoggora wanti jedhamu jiraannan achumaan hojiin sun waan du'uu danda'uufi baay'ee ulfaataadha. Baay'ee siireessis waan ta'edha tiyaatirri. Muheen eenyu kan jedhu kaafne eessatti dhalatee eessatti guddatee kan jedhu ati kaasito sana booda tiyaatirratti ceenaa jechuudha. Egaa kan dhaladhe magaalaa Itayyaatti, godina Arsii magaalaa Itayyaa ganda duwwaa tokko qaxanaa isaan beeku.
Magaalaa Itayya keessatti baay'inaan kan baradhes achitti guddadhe. Magaalaa Asallaatti preparaatorii yeroo san jedhamu. Tole. Dhaloota pilaazmaati yaani. Tole. Pilaazmaa dhaqqabdee taate. Ani pilaasmaa dura baradhe. San booda yuunivarsiitii Asadaamaatti baradhe. Akkas. Tole egaa tiyaatira jechuun maal jechuudha kan jedhu taa kaafnu. Egaa tiyaatira yeroo jennu jechi isaa jecha Giriikii ta'eeti. Isa tiyaatir kan jennu kan amma irratti hayyoonni irratti walii galanii iddootti agarsiisni tokko itti dhiyaatu isa laayit seetaappii isa saawundii dabalatee waltajjii san dabalatee diraamaa waltajjii san irratti hojjetamu dabalee teeknishaanota tiyaatira saniif barbaachisan hundi walii gala isa tiyaatir jedhaniin. Asirratti namoonni baay'een tiyaatir inni jennuuni wanta waltajjiirra jiru isa diraamaa kan jennuun kan waraqaarra jiru siin jiru garuu hayyoonni irratti walii galan immoo jiru hayyoonni garaagaraa hiikaa garaagaraatiin hin kennu karra walii galan caalaatti ammatti wantoota achi diraamaa mul'atu san iddootti tiyaatira namni ilaaluudhaaf deemu sun hundi isaatu walumaa galatti tiyaatira jedhama. Akkuma sinimaa san jechuudha. Amma sinimaa ilaaluuf deema yoo jettu sinimaan isa fiilmii ilaalamu qofaa miti. Iskiriiniin sun jira, piroojeektarri sun jira, manni sun jira, teessoon sun hundinuu isa sinimaa jedhama. Sirama immoo waraabamee dhufa bifa fiilmiitiin achitti gadhiifama. Kun immoo abbichumatu laayifii stage irratti hojjeta jechuudha. Waltajjii irra ba'ee live perform godhama. Sun diraamaa jedhama. Isa waltajjii irratti sochiin hojjetamu sun diraamaa jedhama. Diraamaan sunis jechuma warraati. Baay'ee amma jechi kunniin isaan warraa fudhanna kan dhufedha. Diraamaa jechuun diraamiinoo jecha jedhurraa kan dhufedha. Diraamiinoo jechuun sochii jechuudha afaan Giriikiitiin. Diraamaa kan jennuun sochii godhamu santu diraamaa. Stage irratti miira wajjin waltajjiin wanti sochiin godhaman sun diraamaa jedhaniin akkasitti moggaasni jiru. Tole baay'ee gaariidha. Egaa fiilmis diraamas tiyaatiras kaafneeti jirra. Gara ammoo hojiilee gurguddoo ati hojjetteetti dhufna egaa. Mee muhabbanii maal hojjete amma ammaatti kan jiru tokko tokkoon kaafnu egaa. Yaadattaa maal hojjette? Egaa hojiilee baay'ee hojjenneerra. Hojii aartii kana keessatti egaa umrii keenya lakkaa ol lakkoofsisne. Garuu immoo baay'inaan kan beekamu sakaallaadha. Sakaallaadha. Sakaallaan dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii yoo sanii keessatti yeroo sanii diraamaan dheeraan inni jalqaba afaan Oromootiin TVdhaan hojjetame isadha. Diraamaa dheeraa afaan Oromoo yoo jenne egaa Abbaa Jaamboo fa'aa jiru waan ta'eef Abbaa Jaamboo akka Afrikaattu diraamaa yeroo jennu diraamaa raadiyoo baay'ee dheeraadha. Kan diraamaa Sakaallaa TVdhaan inni jalqaba waggaa tokko kan deeme Sakaallaadha. Yeroo san Sakaallaadhaan beekamu malee baay'inaan kan hojjedhu leenjisuu irratti. Aktiingii leenjisuu tiyaatira kana daayirektii gochuu baay'inaan daayirektii irratti baay'een hojjedha. Kaani fiilmota hojjenneerra fiilmota hedduu. Kan ittiin beekamu immoo caalaatti diraamaa Sakaallaa yeroo san dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatiin darbaa ture. Sakaallaa keessatti murteessaadha. Murteessaa karaktera jira. Murteessaa baay'een jaaladhaan karaktera sana. Baay'ee garaa nama nyaata. Akkasitti immoo bareedatti wantoonni sun diraamaan sun naaf hojii kiyyaan naa jaallatameef tokkoffaa jiruumaan haala muraasa ta'een wal fakkaataadha naaf murteessaan jiruun keenya. Kan isa dhukkubsatu na alatti jechuudha. Baay'inaan haalli itti guddina keenya keessatti waan jireenya biyya keenyaa beekamaadha. Saniif baay'ee anaaf inni waan wal fakkaannuuf sirriitti jaaladheetis inni laayifii sanis waan beekuufiin waan hojjedheef baay'ee jaalatamee ture yeroo sanitti. Kan ka'u baay'inaan isa waan ta'eef yeroo baay'inaan intervii garaagaraa irrattis yeroo haasofnu Sakaallama kaasee haasawuun xiqqoo hojii biraa akkan hojjennetti sakaallama kaasnee haasofna. Hojiileen baay'eenis naa dhufanii turanii garuu kan karaktera sakaallaadhaan wal fakkaatu gara nyaattii qabu boo'icha
maal qofa kan qabu naa dhufa inni yeroo baay'ee maaliif karaktera biraatiinis waan ani danda'uufis isarrattis immoo kan akkasiisaniin of yonnoo jechuun barbaanne waan ta'eef hin dide. Mee murteessanii waan inni taphate keessa waan inni yaadattu jira miti murteessaa waan yaadattu keessa kee jira wanta ta'eef inumaayyuu jiru kiyya fakkaata wanta jetteefi murteessaa mee haa yaadannu akti godhiitoo sana booda immoo iyyuu sakaallaa keessa uummata keenya biraan geenya. Kan baay'ee jaalatamu gaa wantoodha. Jaalala inni obboleettii isaatiif karakterri sun qabu baay'ee jaalatamaadha. Isa keessaa kanan baay'eenis yaadatu mana hidhaa galeeti karakterri sun mana hidhaa galeeti sirbi jaanii yeroo dirqisiisan sirbi inni sirbu jira. Fageenya na dhoowwee malee si yaaduun dhiifne dammee koo maaliin godhaa garuu fageenya taamaatu nagaan taa'ii. Gaafa mana hidhaa seenee warra hidhamtoota akkas jedhaan hidhamtoota sirbi jaaniinit inni obboleettii isaa yaadateetiin yaadachiisu waan karaa iddoo san baay'een jaaladhaan san. Ayyeeyyee. Tole egaa tiyaatirras barsiifta. Akkam yeroo kana maal fakkaata tiyaatirri Oromoo kan jedhu immoo haa laallu gaa. Tiyaatirri afaan Oromootiin hojjetaman jalqaba naannoo Jiddugalli Aadaa Oromoo eebbifamee yeroo sanatti tiyaatiroonni garaagaraa hojjetamaa turan. Hojjetamaa turanii bareeda ture sochiin yeroo sanii. Ammatti xiqqoo waan laafe fakkaata. Awareness namni keenyas tiyaatira ilaaluu irra jiru awareness isaan irratti hojjetaatiin hin jirre. Caalaatti garuu amma Finfinneettis amma sagantaawwan tiyaatiraa sun kan guddachuu danda'ani sagantaawwan waaree aartii qopheessuudhaan. Saniif nuti amma akka Instituutii Aartii Oromiyaattis waaree aartii ji'a ji'aan hin qopheessine. Jajaan jechuudha. Waaree aartii san keessatti tiyaatirri baay'ee mimmiidhagoo ta'an aadaa irratti kan xiyyeeffatan kooras kan jedhamu isa namoota baay'eedhaan muuzikaal tiyaatir isa namoota baay'eedhaan hojjetamu san irratti xiyyeeffatameet ni hojjetama. Finfinneettis qopheessuu eegallee turre achitti sagantaawwan kalaqaan jedhamu jiru. Sagantaawwan waaree aartii sirriitti Finfinnees Adaamaas magaalota Oromiyaa keessa jiran gareelee aartii jiran jajjabeessuudhaani. Sagantaawwan waaree aartii sun gara tiyaatira idileetti akka guddachuu danda'aniif hojjetaatiin hin jirra. Ammatti waan laafe wayii fakkaata. Isa convention tiyaatira kan jedhamu tiyaatira idilee kan jennuun kan seeraan mana tiyaatiraatti mul'atan baay'inaan hin jiran. Isaan san hojjechuudhaaf immoo dirqamadha. Namni sa'aatii 11 booda hojiidhaa yeroo bahu tiyaatira ilaalee akka mana isaatti galuuf wiikindii irratti tiyaatiroota hojjetaman kanneen regularly seera tiyaatiraa eeganii akka hojjetamuu danda'aniif yaalaa jirra. Of dura ga'a. Ammatti garuu wantootni akkasii baay'inaan kan jiranidha waan ta'eef of duratti waan akkasii barsiisuudhaaf miidiyaanis gama miidiyaatiinis awareness kana uumuudhaaf hojjechaa jira. Dhaabbanni keessanii keessa'uu Oromiyaa Art Instituutiin aartii Oromoo keessatti gahee olaanaa taphachaa jira yaada. Achi keessa warri jirtan immoo isinii keessa'uu egaa warri hirmaatanii arganii ragaa bahu jedhee yaada. Warri immoo miidiyaa hawaasaa irrattis arganii. Waa hedduutu jira. Tiyaatirri jira. Ijoolleen achuma keessatti leenjitee achuma keessatti hojii gurguddaa hojjettee baati. Kun ragaadha. Anillee yeroo tokko tokko na hirmaadhe yeroo hundaa jechuu baadhusi. Ulfaadhu galatoomi. Mee jidduudhaan immoo sakaallaa keessa hordoftoota keenya biraa waa dadhabsiifnee deebinaa hordoftoota keenyaa egaa bakkuma jirtanitti yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenya haaloo jechuu hin dagatina. Sakaallaa keessaa paartii barsiisaa Muhabbaa Huseen taphatu simbiraan geenyee deebinan faana tura. Yeroo tokko akka waraabessaatitti buqqiseen waa yuusu sirriin jirtotis akka waan harreetti yeroo tokko nu alaabu yookaan immoo siif gala akka korbeessaa harreetti gumubsu kun murtii koo ta'uu qaba. Kana ta'uu qaba. Ta'uu qaba. Akkana dhootee yookaan
yeroo tokko sirbaan oduu bashannansiise maal godha? Hin beekanni kun sirri jiru. Walii galtanii Walii galtanii sirba tokko kan nu bashannansiisu, kan nu bohaarsu, kan mukuu nurraa baasu. Affee ta'uu baatu iddoon bultii kee mana fincaan jallaata. Kaira wayyuu filadhu. Sirbichaan Jalqabe. Fageenyaan na dhoowwe malee Malee yaaduun dhiirne areeku maaliin godhaa garuu fageenyatti hammaatu nagaan taa'ii. sirba haadha kee jaalatu irra sirbisaa jiru kana keessa. Isa. Qarshii duungoon bonus ta'u warras ta'u yoo fide dhufe irraa fuunaa har'aa fiida. Lafa mu tokko. Yusee. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaanii guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coomni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash mudaa itti qusadhaa. Baankii Awaash. Walitti deebine hordoftoota keenya egaa sakallaa keessaa diraamawwan bakka keessa'uu muhaabban taphate simbiraan keenya akka ittiin bohaartanii abdiidhanii qaba. Egaa sagantaan keenya ammas itti fufeetii jira. Maarree amma immoo keessa'uu isteejiiwwan yookaan immoo waltajjiiwwan tiyaatiraa biyya keenya maal fakkaatu akkamitti hojjetamanii gaariidha kan jedhu wajjin kaafna. Dhimma fiilmii dhimma biraatis ni kaafna. Yoo yaada qabaattan haaloo jechuu hin dagatina. Egaa muheen ani isteejii biyya keenya baay'een laalaa ture. Tiyaatira Finfinneettis laalanii ture. Isin amma sinimaa san keessatti gaafa hojjettani isteejii tiyaatiraa akka inni ta'u baay'ee wajjin dhamaatu keessaa ulaayitii immoo ofii keessanii irra deebitanii hojjettan isteejii achi keessaa dhiistanii. Mee isteejiiwwan biyya keenya otoo haala kamanii hojjetamanii gaariidha jetta akka gorsaattis egaa ogummaa kana keessa jetta wanta ta'eef maal jettan? Asirratti seenaa wayii asii kaasu. Seenaan sun maa inni tiyaatirri akkamitti jalqabee jedhamee yeroo ka'u tiyaatirri haalli jalqabbii tiyaatiraa yeroo ka'u deemee ammas dhaloonni namni biyya lafaa kanarratti yeroo dhufurraa eegalee sochiin jireenyaaf godhurraa tiyaatirri jalqabee kan jaan jiru. Tiyaatirri Giriikitti jalqabee kan jaan jiru. Giriikitti jalqabee yoo siin jaan akkamitti jalqabee yeroo jaani ayyaana jira. Ayyaana Diyaanoosiyaa jedhamu. Ayyaana galateeffannaa fi ayyaana kadhannaa siin jiru. Ayyaana galateeffannaa san irratti uummanni bayeetiniin galateeffataa. Kadhannaan sun immoo gaaratti bayeetiniin waaqa kadhataa jiru. Akti gochaa jechuudha. Yaa isarraa ka'e amma yeroo sirban yeroo kadhatan maal jaan sun sochiin suni akka feestivaalaa ta'eetiniin tiyaatirri sun jalqabee siin jiru. Warri amma Giriikii kun tiyaatira bifa akkasiitiin yoo jalqaban ayyaana sana ammas kabajaa jiru yoo jette hin jiru. Gaafidha. Diyaanoosiyaa sana ayyaana galateeffannaa sana hin jiru. Eessaa dhufee yoo jennee Dooktar Gammachuun seenaa Oromoo kana waan baay'ee kaasu beektaa. Hattuudha warri Giriikii kun seenaa hatan. Ammas aadaa kana qabateetiin kan jiru uummata Kuushidha. Uummata Kuush keessaas uummata Oromooti. Galateeffannaanis irreecha birraati. Kadhannaan irreecha bonaati. Kanaaf
jalqabbiin Irreecha tiyaatiraa Tullurraa jechuudha. uummata kuushidhaa jeenaadha. Maaliif yoo riifaransiin tiyaatira jalqabu ayyaanota Diyaanusiyaa Giriikii san yoo ta'e uummata Oromoo bira jira. Neetiviin uummata Oromooti aadaa kana kan qabu. Kanaaf jalqabni tiyaatiraa nuyidha. Hin barreeffanne maal hin jenne malee kanammoo barreeffachuun dirqama kennadha. Akka dhaloota jiru kanaatti nutu dirqamadha. Kanaaf uummatni kana yoo maaliif sii kaase uummanni tiyaatira jalqabeera jenneetiin yaannu kun waltajjii isa madaalu waltajjii tiyaatiraa isa madaalu qabaa yoo jenne hin qabu. Maaliif addunyaan ammatti tiyaatirri waltajjiiwwan tiyaatira addunyaa irratti hojjetamanii riifar yoo kan goonu ta'e waltajjiiwwan gurguddaan jiru. Kan 3D siineeriin irratti hojjetamuu kan danda'an jiru. Baay'ee latest kan ta'an jiru. Isaan riifar gochuun baay'ee barbaachisaadha. Giddugala aadaa Oromoo eebba isaatiin dura artistoonni baay'een taaneetiniin daawwannee turre yeroo sanitti osoo hin eebbifamin dura jechuudha. Naa baay'ee yaadadha yeroo sanii lubbuu isaanii kan jannataa taasisu abbaan lataa baay'ee aaranii yeroo dubbatan jechuudha. Uummata kana waltajjiin isa madaalu kan tiyaatiraa yoo xiqqaate Saawuz Afrikaa irraa riifariin gootanii diizaayina waltajjii ijaanii baay'ee lolan yeroo sanii yaadadha. Artistoonni biraa nama ogummaa qabuun qoratamuu qaba. Sirriitti Looreet Ifruu Goobanaa baay'ee nama jaaladhudha. Isaan fa'aa yeroo san baay'ee aaranii yeroo lolanii yaadadha. Kana waan tiyaatira yeroo jennu isa baaksteejii isaa irraa eegalee waltajjiin mataa isaa irratti performu godhamu bal'inni isaa baay'ee beekama waan ta'eef uummata kana madaalu osoo jiraate baay'ee bareeda. Garuu immoo kan hojjetus kana wantoo jedhus numa waan ta'eef waliin taanee gaaf duratti wanta sirraa'u jedheetiin yaada. Giddugaloonni aadaa magaalota hedduu irratti hin hojjetamu. Waltajjiiwwan hojjetaman osoo akkasitti waan tiyaatira ogummaadhaan namoota ogummaa kana keessa jiran osoo mariisisanii baay'ee bareeda jedhee yaada. Hayyee galatoomii gara mooyyuu hojiilee ati hojjettetti dhufnaa gaa fiilminis jira diraamaanis jira. Dhimmoota kanneen immoo haa kaafnu. Mee maal yaadatta? Fiilmii daayirektiingiidhaanis aktiingiidhaanis kan hirmaanne jira. Fiilmii Gumaa kan jedhamu Beenyaa Dhaabaa kan barreesse. Fiilmii Waakii Baay'isaa Dirribaa seetingii Baaleetti kan hojjetamedha. Leelloo fiilmiin baane yeroo dhiyootti kan bahu Leelloo kan jedhamu jira. Fiilmoonni hedduun jiru. Daayirektiingii fi taatummaadhaan kan irratti hirmaadhu. Gaaddisa Jaalalaa fiilmii Joo eebbifame. Achirratti maraataa ta'een hojjedhe. Marataanii hojjenne. Baay'ee bareedaadha. Tole diraamaanis jira sila kaasatii turre. Diraamaa dhedheeraa jiru. Diraamota raadiyoo. Kakuu diraamaa jedhamu tokko yaada. Kan jalqaba hojjedhe tokko diraamaa jedhamu. Diraamota raadiyoo hedduu. Safuu diraamota gaggabaaboo. Safuu siin hojjetta diraamota gaggabaaboo. San dura egaa tuuta dhangaa garee jedhamu beekta. Baay'ee garee jaalatama. Baay'ee waan hedduus kan isaanirraa barannedha. Tuutni dhangaa jechuudha. Isaan booda irratti ijoolleen haaroo mul'atan Sakaallaa irratti. Sakaallaan nuti hojjenne irratti haaroo mul'anne baay'een keenya. Yeroo san hangam taa'aa dhabneetiin rakkachaa akka turre beeka. Saniif yeroo sanirraan wanti ani kaayyeffadhe maanni taatummaadhaan gama kaameraatiin gama siinimaatogiraafiidhaan hundaanu haga danda'ameen ogeessonni baay'atu qabu kan jedhamu murteesse yeroo san jechuudha. Saniif guutummaatti gara leenjisuutti kan seeneef saniifi na baay'ee sitti tola. Baay'ee natti tola. Ijoollee hedduun leenjiseera gama aktiingiitiin. Ijoollee 500 ol hanga 1000 seenuu danda'an amma. Ijoolleen achi ba'aniitiin hojii baay'ee hojjetaa jiran jiru waan ta'eef. Baay'een jaaladheetiin hojjedha leenjisuudha. Waltajjii irratti immoo hojii koomedii hojjetta. Mee hojiin koomedii akkamitti ibsa? Koomedii baay'een jaaladha. Yaani uumamni kiyyaayyuu hojii koomediidhaaf taa'aa yeroo jedhamnu hunda hojjechuu danda'uun dirqamadha. Maaliif observer taa'aa jechuun observeridha. Dandeettii adda addatti fakkaata garuu kanarratti nama kofalchiisuu danda'uun dandeettii adda ta'uu qaba. Kofalchiisuun maal seete? Fakkeenyaaf koomedii kan jedhamu tiraajediin yoo daangaa darbeedha koomedii kan ta'u. Tiraajediin daangaa yoo darbe fakkeenyaaf
nam tokko baay'ee rakkate ijoollee hedduu qaba. Ijoollee 15 ol qaba jennu. Waan nyaachisu dhabe jennu namichi kun tiraajeediidha. Baay'ee waan garaa nama nyaata. Dhabuun tiraajeedii. Iddoo itti raffisu dhabe namichi kun ijoollee isaa kana. Mana dhiphaa baay'ee qaba. Iddoo itti raffisu dhabe. Amma ijoollee kana peestaalaan godheetiin osoo girgiddaa irratti fannisee bulchee si komee daangaa darbe tiraajedii daangaa darbeedha. Kanaaf ijoollee waan nyaachisu dhabee abbaan tokko ijoollee kanaan mee irbaata jedhaa jedhuun irbaata osoo jaanu ijoolleen sun osoo rafan. Kun amma tiraajedii daangaa darbeedha. Nama garuu hin kolfa. Namni baay'ee kolfa. Kanaaf koomeediin uumuudhaaf tiraajedii daangaa darbee nama kofalchiisa. Jireenyuma namicha sanii itti maatiniin qirqirsita. Akkami? Nagaa. Isinii leenjisaan fiigicha leenjisu. Maaf dhuftanis ma? Akka nu leenjistan barbaanneti. Isin akka leenjisu? Maarree isiniif leenjisaa maaltu barbaachisa ree? Gara bubbeen deemtu laadhaa fiigaa bubbeen isiniin deemtu. Leenjisaan bubbee jedhamu jira. Itti nuyi maa rakkoon qabu bubbeen nu leenjisuu hin danda'a. Isin yooti amantan anu leenjisu. Nu leenjisu nu qophoofne. Mee kanaan duratti eessa fiiddanii beektu? Maal ta'e namichi? Maali ummanni biyya kanaa guutuun fiigaa jira miti? Ummanni guutuun hin fiigaami kunoo osoo maa fiiganu aduun itti dhiite osoo maa fiiganu umriin isaanii dabartee du'an. Kun sobaaf fiiga. Kun hojii fiiga. Kun meedaaliyaa fiiga. Kun aduun fiiga. Egaa kun nama wal lolchisiisuuf fiiga. Kun kiraa sassaabdummaa fiiga. Kun akkasi osoo maa fiiganu miti kaaduun itti dhiitu. Ajaa'iba rabbi. Mee saniin duratti ani leenjisuu kootiin duratti ulaagaa mataa kiyyaa qaba. Ulaagaa? Ulaagaa mataa kiyyaa qaba waan ta'eef isinii wal baruudhaaf maqaa keessan eessaa akka dhuftan maqaa keessan naa hima. Atitti. Maqaan kiyya ani Toomiin jedhama inni Jeerii jedhama. Toomii fi Jeerii jedhiti nu waami. Komeedii kan jennu jiruma keenya keessatti wantoota jechuudha. Kan biraa komeedii irratti kolfisiisuudhaaf jettee wanti dubbattu baay'ee nama kolfisiisu. Kolfisiisuuf yaaddee wanti dubbattu jechuudha. Namni waa miliquu barbaade aktingii irratti fakkeenyaaf komeedii kan ta'u waa tokko miliqee jettee ati wanta baay'ee caccabdee fiideet miliqee namicha jalaa jettee yoo deemteetiin uffa yoo jettu namichi sun fuuldura kee dhaabatee rifaatu ati rifattu kunniin moor nama kolfisiisu. Kanaaf caalaatti immoo komeedii kan jaaladhuufis fuulli kuni haalli kiyya kuni komeediidhaaf baay'ee kennamaadha jechuudha. Keessoo atii fi Girmaata Shoomaa ofitti qoostu. Qallina keessanittis jechuudha. Garuu qallaa keessa migira jedhama. Mitiiree namni qallaan imaayyuu cimaadha jedhama. Galatoomii ati immoo iyyuu ulfaadhu galatoomii egaa asii jiddugala hoteela Jarmanitti wal agarre ulfaadhu galatoomii siin jenna. Aboo galatooma hundi keessan yeroo kaayyoo baay'ee jabaadha. Yeroo caalaatti wanta afaan ilaalchisee wanti hojjetamaa jiru waan bareedaadha. Kanaaf nu jabaadha jenna. Galatooma. Hordoftoota keenya egaa keessummaan kan koo har'aa Muhabbaa Huseen ture ogeessa tiyaatiraa, ogeessa fiilmii, ogeessa diraamaa amma immoo barsiisaa lammii oomishuu irratti kan inni argamu Oromiyaa Aart Instituutii keessatti. Ulfaadhu jennaan egaa jidduu kanatti akka waraabnuuf immoo kan nu heeyyaman hoteela Jarman ulfaadha galatooma jennaani qopheessanarraa an Abbabaa Magraa akkasumas gama ogummaa teeknikaatiin immoo firaa hawaasa wal faana turre haga torbanitti nagaatti jenna. Dhiphattumaarraa goota nu kiiloomeetira meetira. Shaampiyoona meetira. Hektaara meetira. Olompikii meetira. Maali daayimandii meetira. Hunda. Kaaree meetira. Milimeetira. Seentimeetira. Hundaan fiina. Fixxanii. Wanta akka nambisu. Inni batinaadhaan.